Ashamar kafuune nagaa keessanii fayyaa keessanii maatiin eebbaaf beekoo hunda keessanii baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin yaadnee jirra. Har'a waan ta'een isinitti himaa isinitti haasaa jechuudha. Haati eebbaaf baatee jechuudha. Naannoo sa'aatii 8 mana baatee lafa sen deemteen beeku mana baatee ijoollee wajjin manatti nagattee badde kunoo hamma sa'aatii erga sa'aatii tokkotti dhufte akkasitti ijoolleen nutis laaqana nyaanne 8tti adeemtu iyyuu malee sa'aatii laaqana erga darbee adeemtu iyyuu malee laaqana nuun hojjetiin deemte hamma baay'ee bebeelofnee laaqofnee jirra. Hamma sa'aatii tokko erga sa'aatii tokko booda dhufteeti nyaata qopheessa jetteeti achi iddootti nyaata qopheessan deemteetti nan dida ta'ee nan nyaadha ta'ee hin beeku ani garuu baay'ee dallannee jirraa hundi keenya dallannee jirraa baay'ee beelofnee jirra. Ani garuu saseen gidduu kana piraankii ettee na gubdee tun haaloo baafadhee natti tola mee tun har'a yaalee naa milkaalaatamee nyaata seen hojjettu lagadheen nan aarsamoo nan gammachiisa laata. Ani garuu tun aarsee haaloo koo deeffadhee natti tola. Amma waan seen hojjettu dhangaa seen hojjettu hin beeku waan isheen hojjettu garuu nyaatan isiniin hojjedhettee deemteetti mee callumeellee keenya wajjin isin haasa'u jedhaan jira ittiin anoodas jedhaan jira nyaata isin nyaadhu jedhaan jira mee waliin haa ilaalluu isiniin jedhaa obsumaanii nu faana tura jechuudha. Doni, harka keessan dhiqattaniittu? Lakki. Dhiqadhaa akka harka keessan? Abbaatii? Abbaatii? Harka kee dhiqadhu malee ka'itu? Abbaatii? Abbaatii ko? Abbaako? Kan harka kee dhiqadhu baatanii hin darbaatu hojjeteef? Amsa? Ebuko, mantate ebuye. Ebasko. Ebulenja ko, mantate. Situ tolle? Kola sibuta. Kola sibuta bale duko. Babaledu ko. Esana na fonte baledu ko. Baledu ko. Udah sih nungguin irbata hojjechuuf ani ko dafee marbeeti deeme bareedduu ko. Gatii iddoo sii nunggatiin tureefi kuna. Eebbuu ko eebbuyyee ko bareedduu ko si nunggadheera ishee qaalii ko. Eebbuu leenca jettuuni? Doon nan jedhaa? Eebbuu leenca koodhi. Ebulenja. Beekolo? Refa. Rafe? Yoom sa'aatii meeqatti rafe? Tokko. Qoricha isaa liqimsee? Abbaan kee maal ta'eere? Anan beeku. Anuun beeku? Maal jechuudha? Abbaatii? Abba? Amsaan? Kayak kayaknya kurban nyanda. Kayak bunda, beras sebentar ini jangan node. Suami ini. Puji aja bawa.
Kayak kakek kadu. Amsan. Dina tebe. Doye. Abang ke mame. Anam beku. Ino kusa demo? Boqqollo sini bitee fi argitaniittu? Laki. Boqqolloon kun meeqa akka ta'e beektaa abba? Haa? Amsaan? Maal ta'e namichi? Oo boqqolloo? Eessa deemaa ree? Narraa deemi? Oo boqqolloo? Boqqolloon bitee dhufe dhugaa rabbii har'a boqqolloon bitee dhufe. Abbati. Ishi gannaasi kabbur bata kunyaan kan mucaan gushaa. Kawasi. Akka harka kee dhiqadhu kottu kan darbiiti. Iddoo harka dhiqati nyaattamoo ree? Maalo? Irbaata? Nyaattumoo irbaata? Maal jechuudha? Doon maal ta'e? Anam beku. Sulukkubne miti? Sulukkubne miti? Itti. Maal darbattee hoyi? Haala safuudhaan nyaatarratti na guugamu. Nyaanni si cubbisa akka itoo deemtu dhiqadhu kottu harka kee. Eebbuu. Yaa Waaqayyo gooftaa si galateeffannaa galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Nyaata dhiyaate kanaaf nuuf eebbisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Eessa oltee dhufta? Maal nyaata dagusuudha? Nyaanni inni dagusuudha. Eessa oltee dhufta? Eessa oltee dhufta? Raafadheessi wajjin haasa'e. Mana akkamii deemnaan hin jenne iyyuu? Raafadheessi wajjin haasa'e deessi. Bobbor. Maal jechuudha? Faamsa. Abbaa Ibbuu? Abbaa Dibooraa? Abbaa Beekaa? Gogaa qaalii koo tokkicha si bushee. Abade. Abbaadee. Abbaa nama gaarii. Kottu nyaata doonii akka ka'e hidhatteetta si bushee kottu si bushee. Kan irbaata nyaatu dhaqe. Kottu darbu nyaatu si bushee. Wala bushee Hirribnis qabeera achi keessatti jijjiimatteetti. Ni bareeddu. Eebbu koo nyaattaa? Si bushuu bareeddu koo. Eebbu. Nyaata qotu qollii fuunfadhu. Araba Yesuusin ka'ii canqaan ka'ii keeyyadhu. Isa nalala dhufee ulee dhufee boosii buufattee? Ilaa boqqolloon bitee dhufa. Gadan bahee oduman deemu waan an ta'e sitti mala dhagge. Boqqolloo mana keenya jala jira. Maal waan isaa biyya boqqolloo buute moo achi bituu deemtee moo laga boqqolloo cabsuu deemtee boqqolloon asii balfa mana keenya jala gurgurama. Asitti boqqolloon kuni sadansaa birrii 45 naan jedhan. Tokkoon isaa birrii 15 jechuudha. 45 naan jennaan maali kanneen ooshamoo maalan godha jedheenini asii olee deemi man deemi. Maala raajii kee gara keessatti Araba Yesuus sin jecha. Achitti boqqamma gamman isa kana bitu jedhee ofii kootii wannoo deemu addabaabayin bahe. Eegan addabaabayitti asii olee bahe immoo miilan deemu oduman deemu mana fayyootu barke. Achi gaafii gaafa nan gaggabee nan beela'ee biddeen fidhi jedhee biddeen koo nyaadhu. Dhugaadhaan jiru sitti maal abalu qabba? Mana kana mana fayyoo deema jedhee mitaan hin bahe. Tokkoffaan mataan koo sammuun koo na dhukkubuutti kaananani. Mataan koo akka malee na bu'aafataa jira kaananan. Maafan naqeetoo qilleensa fudhadhu achumaanis boqqolloo bitadheetoo nyaadhu jedheen gadi bahe.
ka. Teessaan ana reebutti kaatee sirii mee qabattee sana naaf dhibee. Jijaan kan nama dhiphesa dhugaa rabbii abbaa. Teessaan ana reebutti kaatee taa'etti dabaltee moo bunyaadhaan na dhoofti. Qaalii kottu ka. Achiitii dhugumas wagaati kachi mana fayyuu deemee buna dhugee biddeen koo nyaadhee isa mana kanatti na jibbisiisa achitti appitaayitiin koo naa banamee afaan biddeen koo nyaadhee achumaan oluma taphannu sa'aatiin deemee achiimmoo miila nan dhufe ammas makiinaan qabanne miiluma nan gad dhufe miila koo manaatii appitaayitiin keen cufamee alaati sii banamee ayyaana kajeeltuu dhalatte moo? Ta'uu danda'an beeku ayyaana kajeeltuu dhalatte ta'e beeku. Yeroo tokko ganama dhukkoo mana namaatti akka yaadne namaa babal'aa waan ta'eef. Amma nanaa soosisinanii si wajjin haasa'uu sin barbaadu. Dhugaa asitti namitiire. Si wajjin dubbachuu hin barbaadu. Ijoollee biratti na dhiyeessisin bannaan. Dhaqii maanatti hiitare dhaqiitii achi. Fayyoo bilbilii gaafadhu fayyoo bira ture. Maaliif hiitare shiyyummaa? Taadhaa dhugaa baas jiru baasitti mutaadaa malee. Ijoolleetti ni hiite mirga hin qabdu nutti iyyuudhaaf. Ijoolleetti siyyuudhaaf natti siyyuuf mirga hin qabdu. Dhugaa jiru sitti meera kaa. Dhugaa kee abadu. Maaf dhugaan koo bada maaliif hin somne? Yoo somedha kaan dhugaan koo badu. Kayaa akka kee dhiqqootoo nyaaddu kottuti. Nyaataati jaalatti nu mosuu hojjette. Nyaataati baay'ee jaalatti. Nyaadhaaf makeeti. Samma kan ginangataan isa akka kana duraa nagachisiifte seetee namni nyaadha kana hongatu. Dhadhaa meeqatutti beekan koo kuni xaafii diimaa yaabboo koo cungoo meeqa of keessaa qaba kun. Maali nyaadhoo siif eebbisu? Naaf yaa eebbisu iyyuu nan nyaadha sirriitti hin kitti godhe. Beekoon isaati meeqatti rafte nyaattetti dhiba. Maaltu si dhibe? Maaltu si dhibe? Otoo yaaddee fi beelaftuu ishee goodaatti gattee baddaa. Afachi qoy jamsirii keenya malee siniin hojjetu. Maashin damsirii? Dhiiga koo lafuna idda koo jira. Ila idda koo. Dinsirii jechuun barbaadamu damsirii dinsirii moo qabu? Dinsirii maali? Dinsirii maqaa namaati. Damsiriin jedha abboo kun idda kun olaan iddas akkasitti yaa'u kan kun olaan idda koo akkasitti yaa'u kan idda koo kana malee siniin hojjetu. Maal? Yaannu keessan? Ittoo? Ittoo maali? Garabbee ana guddaa dhugaa coggarra kono guddaa baay'ee qorraacha irra sayyuu. Sangaan inni hin qacceen hiitee kan sayyuu mos gubataa kan nu guddeeru. Beelatu fakkaata. Maal ajja jettanii nyaattan dooni? Omaayyuu? Godhu bishaan irratti guuranii. Naan nyaadhatu irbaata nyaati maal bishaanatti? Irbaata nyaati. Seera godhadhu kaa waan akkasuma. Adurree. Eebba koo. Hafuura namti xixiqqaa maal hafuura nama kutu qaba. Boqqolloo kana maaliif ta'e sadashii dhugaa rabbii dhiiseetuma dhufu qomatti tufanna jedhee qomatti hin tufanne eegalee 45 bitee meelaan kun meeqa qabdu laata? Fuudhii badinarraa boqqolloo sirraa fuudhee badu? Nan bada garuu boru nan barbaadi. Nan bada garuu nan bada yoon bade bakkaatti nan barbaadutti. Bakkaatti nan garritti nan badu. Badinarraa itti himne dooni badu? Akkuma abbaa keenyarraa nama ture maalan godhe dhugaa jiru odeessa namni kanaafuu naaf dhiise dhiintaaf dhiisif jedhe. Dhiisiif abbaa koo jedhi naaf koo hin balleessine jedhi nan balleesse. Kanaafuu naa dhiise. Dhiisa tanaan nan gaafate naan hin beeku haasaa nama guddaa jedhu. Ani waa'ee nama guddaa hin beeku anaan itti nan gashinaa ani irbaataaf na waamtan malee hin beeku. Ishee qaalii koo. Jedhu. Eebbuu koo. Bareedduu koo. Kaanii rafdamee. Buna sii buusuu reebda nyaata kee akka kee kukooti. Nuku. Bonnaati abbaatee koshii bakka dhugaashii sitti miiramte. Dhugaashii sitti miiramte. Miila kee irratti kubeessa kadhadhu. Maaliif? Dhugaashiitu sitti miira kaasuma dhugaa koo sitti mi bara abba.
Mbosai. Ambo. Bakka mitambo asitawo jiru. Kuno jettee jeta laga kaartaa. Anaan ribatu jena kun. Kairu nyaata ke nyaadhu lafa. Hai. Ishii dhiifa. Jeko. Aliko, Ebuko. Ebu reba kami balik ini sana. Pas lagi sana. Ra, Ra, ne, Fra, ni, Ni, pi. Franki. Prank. Franki mana Joko? Prank. Franki nak kasih tahu lama. Desa berapa Kalau tahun? Vilcari Eba Prank. Prank. Atami mati baf beko kami milkai mo milko mo atami mo me yada kesan no barresa atami sirritan hojjedhe nan argadhe mo haalo baadheera mo baanne mo ittallaafe mo galatooma fadha laayikii sheerii godha isiniin jenna. Lama taatanii hojjettanii qoyme. Lama taatanii bee waliin mari'attanii hojjettanii Frankichi. Hojii Doonii fa'aa. lakki ijoolleen homaa waan beektu hin jiru. Kanaafi laayikii sheerii godhaa nu jajjabeessaa nu deeggaraa isiniin jennaa ulfaadhaa jiraadhaa yaada qabdaa. Ani garuu suma dhugaa koon Franki na godhu doon jedhin nugusuma dhugaa koon haasa'ee mana keessaa bahee viidiyoo isiniif wayini viidiyoo kana irra gadi isinii lakkifamtee ilaaluu dandeessu viidiyoo mana fayyootu hojjedhe suma dhugaa koo manaan adabbariitan mana fayyoo deeme malee gara biraan deemne mana fayyoon dhaqee mana fayyootti hoggaan dhufu ta'ee utaaluu ta'ee jira. An akka Franki ta'e hin beerre garuu maal ta'e tabbaanee bunatti jijjiirame jedhan jira. Naqqa'uun qabaan ture garuu naqqaane dhugaa rabbii. Maaliifi akkas godha jedhee waan hin yaadneefi waanuma fe'eefu garuu baay'ee maalan jedhe laata garuu waanan jedhe qabaa waanan balleessinaa barreessaa ishee oolaa bulaa galatooma.